daawwattoota Huumee Miidiyaa akkam jirra jirtu. Egaa akkuma ammaan dura sagantaa makmaaksaa isiniif dhiyeessaa ture arras makmaaksatti deebi'eetiin jira. Maddii makmaaksa kiyyaa kitaabni kun hayyuu injiinar Abdallah Sheekh Muhammad Umar isaan qophaa'e. Kitaabni kun makmaaksa afaan Oromoo tokkorraa eegalee hanga 3,000tti kitaaba kanatti barreesse. Waan ajaa'iba namatti ta'u qubee aarraa eegaleetti zaadhuma tartiiba isaa eeggateeti barraa'e. Qorannoo fi muuxannoo hedduu wajjin jechuudha. Kanaaf kitaaba kana anis dhalootaaf dabarsuun qaba waan hin joofin asiin dura sagantaan irraa adda muramte malee makmaaksa tokkorraa hanga 60 waraabeetiin ture. Inshaallah arras 61 kaanee gargaarsa rabbiitiin eegasii deeggarsa hamilee keessaniin hangaafes ittiin fufaa jechuu abdiin qaba inshaallah. Kanaaf akkuma viidiyoo kana agarteen jalqaba irratti isinis namni afaan kiyya kana dhaga'u namni akka makmaaksi afaan Oromoo kun afoolli kun dhaloota irraa gara dhaloota dabru barbaadan hundinuu yeroo viidiyoo kana agartan tokkoffaa laayik sheer godhuun akkasuma komentii kanarra karaa itti fooyyessuu danda'uun yaadas naa qooda. Inni biraa immoo sabskiraayib godhaatii nu guddisaa hamilee naa ta'an isiniin jaa waliin taanee tokko taanee haa jiraannu.